galatoomara. Subscribe godhaan jedhu ani keessan godheera. Ani nama baay'een godhaan subscribe. Itu mana? Ya baayyee tu baayyee ya baayyee oh ya baayyee kottu nalal jangee ziyaadee. Beda jalala ya baayyee seyyoo ya baayyee. Nante katu deka ya baayyee seyyoo ya baayyee kottu nalal jangee ziyaadee. Ya baayyee tu baayyee ya baayyee seyyoo ya baayyee kottu nalal jangee ziyaadee. Zalaleen jalli jabba gamanan jedhame gamanan jedhame garanna dusinee wal jaalanne yoo nurratti beekan yoo nurratti beekan eegalanna. Akkam jirtu daawwattoonni BMM Oroodha. Guyyaa boriidha kan isinii dhufu maseenqoof karaara koo qawwee qobsinara koo kan jedhu guyyaa boriidha kan argattanii. Har'aaf garuu waanuma hin qabuun isinii dhiyeessu jedhatanii akkasitti immoo namni waa daawwachuu qaba. Uummanni si eegu. Uummanni guyyaa har'aa kan dhiyeessaa kan dhiyeessaa maal jedha jedhee si eegu kan waa dhaga'uuf jechatu. Kiraara koo qabadheetuman fataa jedhee viidiyoos bohaarsee isinis bohaarsee rafuu barbaada. Irra bu'anii ani guyyaa irra bu'u irra bu'u garuu narra sa'aatii rafuu sa'aatii biyya kanaan faallaa ta'edha amma. Maaliif jennaan namni suuqii qabu suuqii isaa banateeti ganamaan ka'ee suuqii isaa banatee seena. Namni waajjira mootummaa hojjetu yeroodhaan waajjira isaa seena. Waajjirri koo isuma kana waajjirri koo waasaappiidha waajjirri koo akkuma isin beektan kana jechuudha. Isa kanaaf yuutuubaaf maal hojii keenya hojjechuuf teekinooloojii addunyaatti makamne hojii hojjenna jenneeti. Kanaaf hundi keessan subscribe warri gootanis warri hin godhanis hundi keessan galatoomaadha. Subscribe godhaan jedhu ani keessan godheera. Ani nama baay'een godhaan subscribe.
nan danda'amoo hin danda'u kii kamiin keessaan ba'ee kii kam keessaan ba'ee hordoftoonni BMM Oro YouTube fi akkasumas hordoftoonni chaanelii YouTube Buzee jechuun komeediyaan Buzex Boharsaati. Buzee wanni jedhamu qubaatti. Komeediyaan Buzex Boharsa. Nu aarsaa irra tokko. Sindisi zalala, jaim sindu kamudana, inoling bantu walwala, zimali zimizwala. Bedu zindisi, zindina hande, bedu shurumba, nananane. Kanaaf amma kophaa sirba kiraarri malee ani dukaan sirbu. Galatoomaadha subscribe gochuu keessaniif akkasumas hundi keessaniyyuu baay'ee isin jaalladha. Ilaaluu keessaniif keessumatti iyyuu viidiyoo kan ilaaltanii muuziqaa jaalachuu keessanii fi baay'ee galatooma. Ijoolleen keenya garuu yeroo baay'ee kan biyyoota alaa kan maaliif dhaggeeffatan kiraara miti isaan gitaara kan maali jechuun tuwaaraag jedhama. Yeroo darbee TikTok irraa fudhadhee gadhiiseen ture. Sun tuwaaraag jedhama. Tuwaaraag jechuun immoo warra gammoojjii Saharaa keessaa taphachaa wal bashannansiisan isaanii. Kun immoo tuwaaraag miti Buzexidha. Akkasii fakkeenyaaf kan argaa tokko akkasii mi'a dhumarratti gara dhumaatti jechuudha. Otuun haasaa koo irraan xumuriin muuziqaa kanaan isin bohaarsuu hin dhaabin dura mee waa tokko isin dhiyeessa. Fuuluma bareedduu kanaan dafee isin dhiyeessa. Baay'een bareeda. Dubartoonni hedduun baay'ee bareedda Buzee eessatti si arganna wayyoo jedhanna hin boo'inaa maaloo. Hin boo'inaa na argattu birritti 10 fa'aa na argattan garuu birrii doolaarii 10 faana argattu Itoophiyaatti jechuun doolaarii 10 jechuun mee akka ta'e beektu gaa. Kanaaf thank you. Galatoomaadha. Ulfaadhaa BMM Oro jennuunuma hagan kaameeraa barbaadu hagan jireenyan eeggachaa jiru addunyaa rabbii ittiif na uume sana baga'utti wantan qabu hundaan hin taphadha.
dhugaatti amanu ni ilaala. Akka dhugaatti namanni immoo maaliifitu akka hooppitti hin dhufne siin jedha. Maaliifitu akka bobbabaluufaatti hin dhufne siin jedha. Nuti immoo waanuma qabnu gabaabaana. Achii booddee hojiin keenya immoo milkaa'utti jira. Rabbi nu gargaaru, Waaqayyo nu gargaaru. Nagaan naaf jiraadha. Hundi keessan baadiyyaa, magaalaa, biyya keessa, biyya alaa, hundi keessan dubartii, dhiirri, durbii, dubartiin, durbi, dubartiin, dhiirri, dubartiin. Thank you.